Viidiyoo kana keessatti dhoksaa lama ilaalla. Dhoksaan tokkoffaan addunyaan akkamitti maallaqa waraqataa akka fayyadamu eegalte ilaalla. Waraqatni maallaqa dhugaatii akkamitti hojiirra akka oole ilaalla. Maallaqa waraqataa dura warqeetu maallaqa dhugaa ture. Humna dhugaa fi humna bituu warqeen kun qabu gara waraqataatti akkamitti jijjiirame. Lammaffaa irratti immoo doolaarri Ameerikaa akkamittiin akka humna qabeessaa fi gati qabeessa ta'e mootii maallaqa addunyaa kanaa ta'uu akkamitti akka inni danda'e ilaalla. Sadaffaa irratti immoo fuuldurattoo maallaqni waraqataa kun maal ta'uuf deemaa jira kan jedhu ilaalla. Jalqabatti gabaabseen seenaa maallaqaa isinitti hima, sanaa booda gara isa guddaatti seena. Maallaqa waraqataa maaltu gati qabeessa, humna qabeessa isa taasise? Yeroo waa'ee maallaqaa kaasnu waa'ee waraqata sanaa dubbachuu keenya miti. Kan nuti dubbachaa jirru tokkoffaa irratti authority of the government dha. Humna aangoo qaama maallaqa sana maxxansee waa'ee aangoo qaama maallaqa sana maxxansee dubbachuu keenyadha jechuudha. Namoonni aangoo qaama sanaatti yoo amanan qofadha kan isaan maallaqa amananii fudhachuu danda'an jechuudha. Fakkeenyaaf amma maallaqa yeroo mootummaa Dargiin ture amma fayyadamuu hin barbaadan. Sababni isaa mootummichi amma aangoo hin qabu, humna hin qabu. Itti amantanii jechuudha. Lammaffaa irratti immoo yeroo waa'ee maallaqaa kaasnu kan nuti dubbachaa jirru humna bituu maallaqa sanaati. Purchasing power of money kan jedhamudha jechuudha. Addunyaa qabatamaa kanarraa physical world kanarraa jechuudha. Maallaqni waan baay'ee bituu danda'a. Kan inni hin binne wantoota muraasadha. Addunyaan egaa maallaqa akka meeshaa ittiin kaffaltii raawwataniitti yookiin immoo addunyaan maallaqa akka meeshaa ittiin mi'aa fi tajaajila wal geeddaraniitti bittaa fi gurgurtaatti ilaalti fudhatti. Mee oriijinii seendubee maallaqaa ilaallu. Osoo maallaqni waraqataa hin eegaliin dura namoonni duriin sirna baarter siistem jedhamu fayyadamaa turan. Baarter siistem jechuun maal jechuudha? Komodiitiin geeddaruu jechuudha. Mi'aan geeddaruu jechuudha. Namni aannan qabu tokko damma yoo barbaade aannan sana nama damma qabu waliin wal geeddara jechuudha. Rakkoon jiru garuu maalodha? Inni aannan dhiyeesse suni nama damma qabu garuu immoo aannanitti geeddaratu yoo dhabe rakkoodha jechuudha. Rakkoo baarter siistemii kana furuudhaafis namoonni commodity money kan jedhamu fayyadamuu jalqaban. Commodity money jechuun maal jechuudha? Soogidda, aamolee yookiin immoo coherent shells kan jedhamu akka maallaqaatti waa olirraa bibbituudhaaf ittiin fayyadamaa turan jechuudha. Mi'a olirraa bibbituudhaaf jedhanii kanatti fayyadamaa turan jechuudha. Garuu immoo soogiddii fi coherent shells kun bakka tokko tokkotti baay'inaan argamu. Bakka inni itti baay'inaan argamuttis namoonni salphaamatti argatanii ittiin naqanii deemanii waan barbaadan bitaa waan turanii fi kun immoo qaala'insi akka inni jiraatu taasise. Maaliifree scarcity hin turre jechuudha. Baay'inaan argama waan ta'eef commodity money kun kan biraa immoo rakkoonni fide iddoo kuusaa barbaada. Kan biraa immoo bakkaa bakkatti sochoosuudhaa fi tiraanspoortii baajata guddaa barbaada jechuudha. Rakkoo kana waan qabuu fi amma namoonni sirna haaraa fidanii jechuudha. Namoonni durii meetaal coins yookiin immoo saantiba kan jedhamu fayyadamuu eegalanii jechuudha. Akka birriitti fayyadamanii akka maallaqaatti fayyadamanii walirraa bibbituuf jechuudha. Saantimni meetaal coins jedhamu kunis warqeerraa, meetiirraa yookiin immoo kooppeeriirraa kan hojjetamu ture jechuudha. Amma egaa jaarraa torbaffaa keessa maallaqni waraqataa paper money kan jedhamu jechuudha. Akkamitti akka Chaayinaa keessatti akka jalqabaman isinitti hima. Namoonni Chaayinaa keessa jiraatan baay'ee ta'uu irraa kan ka'e hanqina saantibaa mudachuu eegale. Maaliifree warqee, meetii, koopperiin akka fedhanitti argachuu waan hin dandeenyedhaa fi rakkoo kanatti ture jechuudha. Rakkoo biraan ture immoo maalidhaa? Saantiba kana fudhatanii bakkaa bakkatti socho'uun daldala gurguddaa gaggeessuunis ulfaataa ture. Hattuunis karaatti saamamuu waan danda'aniif rakkoo ture jechuudha. Rakkoo kana furuudhaafis maal godhanii bakka amanamaa tokko qopheessanii jechuudha. Bakka amanamaa kana deemanii maal godhu? Warqee isaanii dippoosit godhu. Ergi dippoosit godhanii bakki amanamaan sun maal godhaa? Waraqata ragaa kennaaf resiitii akka resiititti jechuudha. Namni akkasii baay'ina warqee amma kanaa na bira kaawwatee jedhee irratti barreessee kennaaf ture jechuudha. Namoonni sunis waraqata ragaa resiitii sana fudhatanii deemu. Sanaa booda deemanii dhaqanii waan barbaadan bitu. Yeroo deemanis akka kaffaltiitti waraqata sana fayyadamuu jechuudha. Namni waatti gurguru sunis mana baankii deemee warqeetti jijjiirrachuu nan danda'a resiitii kana jedhee waan amanuu fi itti kennaa jechuudha. Akka kanattiidhaan bittaa gaggeessaa turanii jechuudha. Chaayinaa keessatti uummanni Chaayinaas kana amantiidhaan fudhate. Maaliifree gatii kan qabu asitti waan hubachuu qabnu waraqata sana miti. Waraqatichi maalodha? Ragaa akka nuuni warqee qufannee jirru agarsiisudha jechuudha. Riilii moniin yookiin immoo maallaqni dhugaan ammayyuu warqee ture. Garuu waraqatni sun akka maali tajaajila? Akka nuuni warqee kufannee jirru ragaa nutti himuudha jechuudha. Bakka akka baankitti bakka tajaajilu sanaati warqee akka qabnu dubbachuudhaaf
ragaa nuuf ba'a jechuudha. Kanaaf sanatti fayyadamnee bittaa raawwachuu dandeenya jechuudha. Kana jechuun paper money suni warqeetti hidhamee jira jechuudha. Warqeetti hidhamee jira jechuun maal jechuudha? Yoo warqeen dabalataa argame malee waraqata ragaa sana dabalanii maxxansuu hin danda'anii jechuudha. Maallaqa waraqataa sana dabalanii maxxansuu fi warqeen dabalataa jiraachuutu barbaachisaadha jechuudha. Kanaafidha yeroo sana chaayinaa keessatti lolatu ture. Lola kana irrattis baasii guddaa waraanni kun waan gaafatuudhaa fi baasii sana hundumaa kafar gochuudhaa fi baay'inaan maallaqa waraqataa sana maxxansan utuu baay'ina warqeen dabaliin jechuudha. Kun immoo qaala'insi jireenyaa chaayinaa keessatti akka uumamu taasisee ture. Kanaafidha yeroo sana gaa mootummaan chaayinaa yeroo murtaa'eef hin fayyadamnu jedhanii paper money kana hin fayyadamnu jedhanii dhaabanii turanii booda garuu itti deebi'uudhaan maxxansuun fayyadamuu eegalan. Maallaqni waraqataa kunis Eeshiyaa irraatii gara biyyoota Yuurooppitti, Swiidin ergasii immoo Londanitti tamsa'e booda immoo gara Ameerikaatti bal'ate jechuudha. Sirni maallaqa waraqataa kunis gold standard jedhama. Maal jechuudha? Maallaqa waraqataa warqeetti hidhamee jechuudha. Kana jechuun yoo maallaqa waraqataa tokko warqee kiiloogiraama tokko wajjin walqixa jedhamee murtaa'e maallaqa waraqataa isaan maxxansuu qabanii hanga warqee kiiloogiraama isaan argatanii qofa jechuudha. Yoo warqee isaan qabanii kiiloogiraama 10,000 ta'e maallaqa waraqataa isaan maxxansuu qabanis 10,000 qofaadha jechuudha. Maaliif jalqaba maallaqni waraqataa tokko warqee kiiloogiraama tokko wajjin walqixa jedhanii waan murteessaniif jechuudha. Garuu yeroo waraana addunyaa tokkoffaa fi lammaffaa baasii waraanaa guddaa qaban sana kafar gochuudhaa fi maallaqa waraqataa sana baay'inaan maxxansan hanga warqee kiiloogiraama of harkaatii qabanii olitti jechuudha. Kun immoo infileeshinii qaala'insi jireenyaa addunyaa irratti akka jiraatu taasise. Ikoonomiin addunyaas in kufee jechuudha yeroo sana. Yeroo waraanni addunyaa lammaffaa xumuramu 1944 jechuudha. Koonfiraansii walgahii guddaa Britain Wood Agreement jedhamutu ture. Walgahiin kunis USA'ttidha jechuudha kan inni taasifame. Yeroo sana lola kan mootte Ameerikaa waan taateef ikoonomiin jabduu turte. Waraanni kana deemsifames ardii Yuurooppii fi Eeshiyaa ture malee Ameerikaa irra turre waan ta'eef diinagdeen isaanii baay'ee kufee jechuudha. Baasii waraanaaf jedhaniis waraqata maallaqaa hedduu waan maxxansanii fi infileeshiniin isaan mudate. Maaliif baay'ina warqee qabaniin olitti maallaqa waraqataa sana maxxansan waan ta'eef jechuudha. Yeroo sana Ameerikaan garuu meeshaa waraanaa ishee gurguraa ture waan ta'eef baay'ina warqee isheen qabdu persentii 70 kan addunyaa irra jiru ta'e. Maaliif meeshaa sana Ameerikaan warqeedhaan ture jechuudha kan isheen gurguraa turte. Kanaafidha seentiraal baankiin Ameerikaa persentii 70 warqee akka addunyaa irratti warqee kan qabu ta'e argame yeroo sana jechuudha. Sababa kanaaf koonfiraansiin biyyootni 44 irratti argaman Itoophiyaa dabalatee jechuudha. Britain Wood Agreement irratti murtoo kennameen isinitti hima. Biyyootni kaan kufama warqee waan hin qabneef Ameerikaa kan jiru immoo persentii 70 kan addunyaa irra jiru waan ta'eef doolaara Ameerikaa gold standard godhanii murteessan. Gold standard ta'e doolaarri Ameerikaa jechuun maal jechuudha? Doolaara Ameerikaa qofatu warqeetti hidhamee ture jechuudha. Maallaqni addunyaa biyyoota biroo immoo maalitti hidhamee ture? Doolaariitti hidhamee jechuudha yeroo sana. Kana jechuun maal jechuudha? Maallaqni dhugaan yeroo sana ture warqeedha malee maallaqa waraqataa hin turre jechuudha. Kanaaf addunyaan maallaqa dhugaa isa ta'e humna dhugaa isa qabu warqee yoo barbaadde wanta isheen gochuu qabdu maal ture? Doolaara Ameerikaa maallaqa waraqataa of harkaa qabaniidhaan bitachuu qabu turan jechuudha. Sanaa booda seentiraal baankii Ameerikaa deemuudhaan warqeetti geeddaratu turanii jechuudha. Doolaarri warqeetti hidhame maallaqni biyyoota kaanii immoo doolaariitti hidhamee ture jechuudha. Kana kan tootu immoo instituushinii gurguddaa lamatu hundeeffame. World Bankidhaa fi International Monetary Fund kan jedhamutu yeroo sana hundeeffame jechuudha. Yeroo sana egaa paawundii Ingilizii qofatu doolaara caala ture. Paawundiin Ingilizii tokko doolaara 4 jijjiiraa ture. Maallaqa Faransaay 119tu doolaara tokko bitaa ture jechuudha. Kan Jarmanii immoo maallaqa isaanii 4tu doolaara tokko bitaa ture jechuudha. Kan Jaappaan immoo yeroo sana kan nama ajaa'ibu yeenii isaanii 360tu doolaara Ameerikaa tokko qofa bitaa ture jechuudha. Xabni guddaan as ture jechuudha. Doolaariin kiingi ta'e mootii ta'e akka hafu kan taasifame bakka kanatti ture jechuudha. Britain Wood Agreement kana irratti fedhii addunyaan doolaariif qabdus dabalaa deeme. Maaliif karaa doolaarii qofadha humna dhugaa ta'e maallaqa dhugaa warqee argachuu kan isaan danda'an yeroo sanas walgahii kana irratti kan murteeffame jechuudha. Gatii qabeessa ta'uun isaa ittuma fufee jechaadha. Amma immoo egaa maallaqa waraqataa nuyi amma fayyadamaa jirru kun akkamitti yoo eessatti akka jalqabeen isinitti hima. Britain Wood Systemiin kun 1944 eegale.
hanga 1971ttis ture. 1971 diigame jechuudha. Maaliif diigame kan jedhuudhaaf addunyaa guutuutu doolaara bituu barbaada ture. Seentiraal baankiin Ameerikaa immoo hanga doolaara addunyaan barbaaddu maxxansuudhaaf dura maachee gochuu qaba. Kuufama warqee qabu irratti hundaa'eeti kan inni hanga doolaara isaan barbaadanii isaaniin maxxansuu danda'u jechuudha. Kana jechuun fakkeenya tokkoon isinii fudhadhame yoo fakkeenyaaf kuufamni warqee seentiraal baankii Ameerikaa keessa jiru kiiloogiraama 10,000 ta'e yoo immoo seentiraal baankiin jechaadha warqee kiiloogiraama tokkodhaa fi doolaara tokko qofa maxxansinaa jedhee murteesse ta'e warqee kiiloogiraama 10,000 waan of hirkaa qabanii fi doolaara meeqa qofa oomishuu qabu jechuudha. Doolaara 10,000 qofa maxxansuu qabu jechuudha. Maaliifree warqee tokkoo fi warqee kiiloogiraama tokkoo fi doolaara tokko oomishina jedhanii jalqaba waan murteessaniifi jechuudha. Garuu yookaan doolaara 10,000 ol oomishan yookiin doolaara 10,000 ol yoo maxxansanii fakkeenyaaf yoo doolaara 20,000 fa'aa maxxansan maaltu ta'a kan jedhamuudhaaf kuufamni warqee hin daballe 10,000 ta'ee hafe garuu isaan maal dabalanii doolaarii amma maxxansan waan dabalaniidhaaf gatii yookiin vaaliyuun doolaarii akka kufu taasisa. Kun immoo maaliifree duraan warqeen kiiloogiraama tokko doolaarii tokkodhaan jijjiiramaa jedhanii murteessan. Amma garuu maal ta'e 20,000 doolaara 20,000 waan oomishaniidhaaf warqee kiiloogiraama tokko bituudhaaf doolaarii 2 barbaachisa waan ta'eedhaaf humni bituu doolaarii hin kufe jechuudha. Kana dhagaa qaala'insa jireenyaa kan fidu. Kana irraa kan ka'e kuufamni warqee seentiraal baankii Ameerikaa keessa jiru hanga doolaara addunyaan barbaaddu walgituu dide yeroo san seentiraal baankiin Ameerikaa hanga isaan barbaadan sana maxxansuudhaaf hin eeyyamuuf ture jechuudha kuufamni warqee isaan qaban. Kanaaf yeroo sana mootiin Ameerikaa immoo akka doolaarri Ameerikaa kufuun barbaadu ture. Akka inni mootii ta'e itti fufu waan barbaaduudhaaf gooldi istaandaardirraa akka inni kufu waan isaan hin barbaanneedhaaf kanaaf jedhee pirezidaantiin Ameerikaa yeroo sana Niiksen jedhamu maal jedhee murteesse doolaarri Ameerikaa fiyaat mooniidha jedhee labse. Fiyaat jechuun maal jechuudha laatii wordii irraa kan dhufe let it be done jechuudha. Yeroo sana mootiin yeroo waan tokko labsu uummatni immoo haa ta'u fudhanneera jechuudhaan dubbatu turan laatiin keessatti achirraa fudhatanii jechuudha. Fiyaat moonii jechuun egaa maal jechuudha maallaqa warqeetti hidhamee hin jirre maallaqa dhugaa maallaqa waraqataatu riilii moonii ta'ee jechuudha. Yeroo san sirna amma addunyaan kun fayyadamaa jirtuugaa sirna isheen fayyadamtee walirraa bittee walitti gurguraa jirtu sirna fiyaat moonii jedhamaa jechuudha. Erga pirezidaantiin Ameerikaa kun labseeti hojiirra sirna ooledha jechuudha. Maallaqni waraqataa biyyoota hundaa yeroo sana doolaariitti hidhamee turellee fiyaat moonii jedhamee jechuudha. Akkasumatti humna kan qabu ta'e maallaquma kanatu humna qabaa kanumaan bitaati walitti gurguraa akka durii nu bira dhuftanii seentiraal baankii deemtanii warqee gaafachuu hin dandeessanii maallaqichuma humna qaba waan ta'eef isatti fayyadamaa jechuudha. Kanas kan isaan murteessaniif doolaara warqeetti hidhamee ture kan isaan haqaniif doolaara hanga barbaadan maxxansuuf ture. Gatiin doolaara sanaas gooldi istaandaardirraati otoo gadi hin bu'iin jechuudha. Akkasitti maallaqni waraqataa maallaqa dhugaa ta'e addunyaa irratti hojii isaa jalqabe. Mootummaan labsii seeraa jedhee waan labseef qofa waraqatni akka maallaqaatti fudhatame addunyaa irratti hojii eegalee jechuudha. Dalagaan maallaqa kanaas maalidha yoo jettani tokkoffaa irratti medium of exchange bittaaf gurgurtaatti raawwachuufidha. Lammaffaa irratti measure of value dha. Gatii mi'aa yookiin immoo gatii tajaajilaa ittiin safaruudhaaf fayyada. Akkuma kiiloomeetira fageenya safaruudhaaf fayyadamnu akkuma kana maallaqa fayyadamna jechuudha. Gatii mi'aa yookiin gatii tajaajilaa safaruudhaafis. Inni sadaffaa dalagaan maallaqa kanaa maalidha jedhamuudhaaf store of value dha. Kuufama qabeenyaati jechuudha. Humna bituu maallaqichaa kuusuudhaaf fayyadaa jechuudha. Garuu maallaqa kan caalu wantoota kan biraan bu'a qabeessadha. Kuufama maallaqaatti kan tajaajilan fakkeenyaaf lafa mana albuudota akka warqee fa'aa yoo fudhatanii gatiin isaanii ni irratu dabalaa deema. Warra kanatti fayyadamuutu gaariidha jechuudha. Maaliifillee maallaqni waraqataa amma nurka jiru kun gatiin isaa infleeshinii irraa kan ka'e irrachaa waan deemuufi jechuudha. Inni afuraffaan dalagaan maallaqa kanaa maaludha kan jedhamuudhaaf liqeessuu fi liqeeffachuudha. Boodan kenna jennee amma mi'a fudhachuu dandeenya. Boodan fudhadha jennees amma mi'a kennuu hin dandeenya jechuudha. Inni kan biraan demand for money kan jedhudha. Maaliif namoonni maallaqa barbaadu? Tokkoffaa irratti bittaaf gurgurtaa raawwachuuf bizineesiidhaaf isin barbaadu. Lammaffaa irratti yeroo rakkinaatiif hin barbaadu. Sadaffaa irratti kaayyoo garaagaraatiif barbaadu. Inni kan biraan supply of money wayin immoo dhiyeessii maallaqaa kan jedhamu maalolaa kan jedhamuudhaaf dhiyeessii maallaqaa jechuun maallaqa waliigalaa uummata harka jiru jechuudha. Inni kun egaa
harka namootaarra isa jiruudhaa fi baankii keessa isa jirus hin dabalataa jechuudha. Future of fiat money yookiin immoo gara fuulduraattoo akkam ta'a maallaqni waraqataan kun kan jedhamuudhaa fi akkuma nutti himaa jiran egaa cashless society create goonaadhaan isaan jechaa jiran. E-money yookiin electronic money jechuudha yookiin immoo digital currency callisanii lakkoofsatu akkaawunti tokkorraa gara akkaawunti kan biraatti daddarba malee maallaqni qaqqabatamu maallaqni waraqataa hin badaa jechuudha akkuma isaan hojjechaa jiran. Egaa viidiyoon keenya guyyaa irraa kana fakkaata ture. Isin immoo akkaawunti kana guddisaan isiniin jedha. Gaaffii yookaan waan ikoonomiksii waliin wal qabatu kan biraa waan hubachuu barbaaddan yoo qabaattan koomentii godhaa. Viidiyoo kan biraan wal agarra. Horaa bulaa.